Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Ani Dirribaa Ayyaleetii. Har'as barumsa keenya mata duree adda addaa irratti waliin barachaa jirru gaa beekamaadha. Keessaa tokko waa'ee faarfannaaf tajaajila faarfannaa isa jedhudha jechuudha. Waa'ee mata duree kana irratti gaa hangammaatti barumsa marsaa sadii waliin ilaalleerra. Jalqaba irratti faarfannaa yoom jalqabe jennee gadi fageenyaan seenaa isaa ilaalleerra. Isa booddee kakuu haaraa keessatti kakuu moofaa keessatti maal fakkaataa isa jedhu ilaallee har'a immoo gaa barumsa gabaabaa tokko amala faarfannaan ofiidhuma isaati yeroo of ibsu akkuma amma fakkeenyaaf lallabni eenyummaa yookaan amala ofii isaatii qaba. Kennaan raajii amala ofii isaatii qaba wanta ittiin beekamu. Faarfannaadhumti immoo akka faarfannummaa isaatiitti amala yookaan karakteristiksii ofii isaatii akkamii qabaa isa jedhu ofii waliin ilaallaa jechuudha. Barumsi keenya irraa gaa marsaa arfaffaa ta'uu isaatii. Fakkeenyaaf amaloota faarfannaan ittiin addumaan ofii isaatiin beekamu keessaa inni jalqabaa umurii isaatiitu umurii yookaan baranni itti jalqabeetu adda isa taasisa. Barumsa keenya marsaa tokkoffaa keessatti akkuma ilaallee turre faarfannaa yoom jalqabee isa jedhu waaqarratti yeroo Waaqayyo waaqaaf lafa uume ergamoota waaqarraatiin akka inni jalqabee macaafa qulqulluu keessaa macaafa Iyyoob boqonnaa 38 lakkoofsa 4-7tti ragaa godhannee ilaalaa turreerra. Faarfannaan amala isaatiin kennaawwan tajaajilaa mana Waaqayyoo keessa jiran har'as taanaan kennaa Hafuurri qulqulluun tajaajilaaf waldaa kiristaanaaf kennu keessaa isa hangafa hundumaa dura isaa tajaajila jalqabeedha. Faarfannaanii tokkoffaa umurii isaatiin adda ta'a. Otuu waaqaaf lafti hin uumamin jalqabe warri kaan hundumtuu edda siistemiin jireenya lafarraa kun jalqabee dhufan waan ta'eef faarfannaan garuu umurii isaatiin baay'ee isa hangafa. Baay'ee isa hundumaa dura dursee isa waaqarratti jalqabeedha. Lafarrattis taanaan immoo seera boqonnaa 15 irratti akkuma ilaalle sabni Israa'el biyya Gibxii ba'anii akkuma galaana diimaa ce'aniin faarfannaa galataa faarfachuu eegalan. Waan hundumtuu isa booddee dhufe waan ta'eef faarfannaa tokkoffaa umurii isaatu adda isa taasisa. Har'as lafarratti jira. Darbees immoo itti fufee waaqarratti nus immoo ergamoota warra gaafa jalqabaa faarfataniiru jennee waa isaanii dubbannu kana wajjin mootummaa Waaqayyoo keessatti itti fufnee faarfanna waan ta'eef tokkoffaa umurii isaatu adda isa taasisa. Lammaffaa bal'ina isaatu akaakuuwwan tajaajilaa waldaa keessa jiran baay'ee jiru. Faarfannaan jira, barsiisuu wangeelaa jira, kennaan raajii jira, keessumsiisuun jira, wanta baay'eetu jira. Isaan kana hundumaa caalaa bal'aa yeroo jennu kan nama baay'ee of keessatti hammatee jiru yoo jiraate kennaa tajaajila faarfannaati. Akkas jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf waldaa kiristaanaa tokko keessa yoo kennaa faarfannaa ilaalle bal'ina isaa ibsuudhaaf mucooliitii kaasee hanga namoota gurguddaatti hamma namoota umuriin isaanii gurguddaatti tajaajila kana keessatti hin faarfatu duwwaa otoo hin ta'in bifuma tajaajilaan iyyuu keessatti hirmaatanii hammatamanii otuu isaan ta'anii argina. Mucooliin hin faarfatu. Fakkeenyaaf gurmuun faarfattoota mucoolii jira waldaa kiristaanaa baay'ee keessaa. Saafeloonni jiru. Gurmuu faarfattootaan warri gaa'eeyyiin immoo ijaaramanii 1, 2, 3 jedhanii lakkoofsaanis ta'uu danda'u. Maqaa garaa garaatiinis ta'uu danda'u. Amma 3tti yoo xinnaate waldaa tokko keessa amma 3tti jiraachuu danda'u. Leexaan jira. Warri sooloo jennee waamnu warri leexaadhaan faarfatanii. Amma immoo dhiyeenya keenya asitti immoo wanti haaraan ba'ee jiru tokko warra waaqeffachiiftuu maqaan kun sirrii ta'uudhaan yoo baate warra dura bu'anii soosiftuuwwan adda addaa walitti fufanii nama dura bu'anii faarfachiisan yoo laalle kun hundumtuu tajaajila faarfannaa irratti hirmaatee faarfata waan ta'eef bal'ina isaatiinis faarfannaan adda ta'a. Bal'inni isaa namoota baay'ee ofitti hammatee jiraachuu isaatiin addaa jechuudha. Waldaa tokko keessa fakkeenyaaf walumaa gala miseensota
nama 2,000tu jira ta'e giddugaleessumaan waa'ee mooldaa tokko fakkeenyaaf yoo haasofne garri nama 200 hamma nama 300 gidduu kan ta'u keessaa faarfattoota. Akaakuun tajaajilaanni kamiyyuu nama hamma kana kan of keessatti hammatu hin jiru jechuudha. Kanaaf bal'inni isaa adda isa taasisaa jechuudha mala faarfannaa keessaa. Inni gara biraan wanta adda jennee waa'ee faarfannaa ilaaluu dandeenyu keessaa tokko baay'ee haala salphaa ta'een hojiin tamsaasa wangeelaattiin hojjetamuu danda'u isaati. Keessumaa bara kana miidiyaalee hawaasaa garaagaraatti gargaaramuudhaan warra akka yuutuubii, waan akka tiiktookii fa'aa, wanta akka feesbuukii, telegiraamii fa'aa itti gargaaramanii ittiin hojii wangeelaa bal'inaan saffisa guddaadhaan namoota biraan ga'uudhaaf baay'ee faarfannaan warra kam caalaa adda. Fakkeenya tokko yoo kaasne ilaallee lallaba namoonni lallaban yookaan barsiisa wangeelaa bifa barsiisaatiin miidiyaalee nama maqaa dha'uudhaaf yaale yuutuubii irra jiran, tiiktookii irra jiran, feesbuukii irras haa ta'u, telegiraamii irra yookaan miidiyaalee kamirrayyuu hawaasummaa kamirrayyuu yoo jiran yoo ilaaltan guyyaa tokkicha sa'aatii wal fakkaataatti barsiisa wangeelaa faarfannaan yoo gadhiifame otuu isa barsiisa wangeelaa namni 10 hin ilaalin faarfannaa baay'inaan namoonni lakkaa'aman dhaggeeffatu ilaalu. Baay'ee ilaala namni. Waggaa tokko waggaa lama booddee isuma afaan Oromoo kan namoota keenyaa kan warra akka Magarsaa fa'aa yoo ilaalleef, kan Phaawulos fa'aa yoo ilaalleef, kan Guutuu Shifarraa fa'aa yoo ilaallee jirugaa namoota baay'ee maqaa dhoofnee hunda isaanii maqaa dha'uu dhiisuu dandeenya irraa kan baate namoota baay'eetu ilaalaa jechuudha. Kanaaf ittiin hojii wangeelaa bal'inaan bara kana karaa kam caalaa karaa wangeelaa hojii wangeelaa goonettiin wangeela lallabuudhaaf faarfannaanii meeshaa isa guddaa ta'uunsaa immoo warra kaan caalaa eenyummaa addaa kan akka inni qabaatuuf isa taasisaa jechuudha. Kanaaf gaarraa waa'ee edda akkas ta'eeti faarfannaa gatii guddaan itti kennamee ilaalamee ergaan jireenya namaa jijjiiruu danda'u keessatti hammatameettiin wangeela lallabuudhaaf murteessaadha waan ta'eef itti yaadamuu danda'utu irra jira jechuudha. Inni gara biraan arfaffaan egaa tokkoffaa irratti amala faarfannaa jennee wanti nuti keenye umurii isaati jennee lammaffaa irratti bal'ina isaati jennee sadaffaa irratti hojii wangeelaattiin saffisaan hojjechuudhaa fi carraawwan jiran ilaallee arfaffaa irratti aartummaa isaati. Faarfannaa kennaawwan waldaa kiristaanaa keessa jiran hundumaa caalaa wanti isa godhu hojii aartii ta'uu isaati. Maal jechuudha hojii aartiiti jechuun? Fakkeenyaaf wanti Waaqayyo yookaan Hafuurri Qulqulluun kennu jira. Akka namaatti immoo wanti namni ofii isaatii irratti hojjetee mimmiidhagsu jira. Fakkeenyaaf kennaa Waaqayyootu kenna. Kennaa faarfannaa Hafuura Qulqulluutu kenna. Eeddanni kennaa kennee, eeddanni ergaa namatti kennee booddee garuu yeedaloosaa, barreeffama walaloosaa yeroo fudhatanii meeshaa garaagaraa wajjin walitti fidanii waan garaagaraa miidhagsanii akka inni nama bira ga'u gochuun qooda namaati. Wanta namni keessaa hin qabne wanta lama duwwaa tokko kennaa kanatti namni dhuunfaan of waamuu hin danda'u. Waaqayyotu kennaa isaa namatti kenna. Lammaffaa ergaa isaa Hafuura Qulqulluutu namaaf kenna. Namni cal jedhee lafaa fuudhee itti yaadee uumee ergaa isaa fiduu hin danda'u. Hafuura Qulqulluu biraa yoo fide duwwaadha. Sanaan ala garuu wanta baay'een isaa hojii namaati. Kun immoo maaliif gargaara? Simatamaa ta'uusaaf faarfannaan dafee keessa namummaa namaa akka inni tuqu, ergaan isaa akka inni jireenya hafuuraa namaa isa keessaa akka inni argatee jireenya namaa irratti dhiibbaa hafuuraa fiduuf nama gargaara waan ta'eef hojii aartiitii jechuudha. Yeroo barbaada, ogummaa barbaada, beekumsa barbaada, waa'ee muuziqaa, waa'ee sagalee ilaalchisee wantoota nuti boriiftaan itti dhufaa deemnu hundumaa of keessatti hammatee jireenya namaa irratti akka inni itti dhiibbaa fidu simatamaa ta'uu isaatiif fudhatamaa ta'uu isaatiif hojii aartii ta'uun isaa immoo baay'ee qooda guddaa qaba waan ta'eef hojii aartiitii jechuudha. Akkaataa itti fayyadamni meeshaa muuziqaa keenyaa fakkeenyaaf faarfannaa namni tokkichi faarfatu gurmuun isa ta'u namni tokko leexaasaas kan faarfatu haa ta'u meeshaa muuziqaa baay'eedhaan dabalameeti kan inni geggeeffamu yeroo baay'ee kiiboordiin jira,
elektiriik gitaariin jira, books gitaariin jira, saksifooniin jira, meeshaa diraamiin jira, meeshaalee muuziqaa baay'eetiin wajjin ta'amee faarfatamuunsaa hojii aartii ta'uusaa agarsiisa. Namnumtuu immoo istaayilii faarfannaa garaagaraa, istaayilii rukuttaa fakkeenyaaf akkaataa itti kan Wallaggaa naannoo Wallaggaa jiru, naannoo Shawaa jiru, naannoo Arsii, naannoo Baalee, naannoo Harar, naannoo garaagaraa jirutti fayyadamee akkaataa itti namni faarfatu kun hundumtuu aartummaa amala faarfannaa wajjin walitti hidhamee ilaalama waan ta'eef kun immoo baay'ee fudhatama isaa irratti dhiibbaa guddaa akka inni qabaatu yaaduun keenya barbaachisaadha jechuudha. Egaa barumsi keenya amala yookaan eenyummaa addaa faarfannaa ilaalchisee kan nu ilaallee kan hangammaatti jiru fakkaata. Yeroo itti aanu immoo waa'ee faarfannaa bifa gara biraadhaan akaakuuwwan faarfannaa adda addaa jiran ergaa qabaniin akka ergaa qabanii isa jedhu waliin ilaalla. Barumsi keenya irraa hangammaatti kan ture fakkaata. Waan hordoftaniif fayyaa ta'aa.